السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملتو سحري إجنمات تفكاتو وانت لغاتي فالا إسادي بيه تكا عقلي نما ججيرو. ملتو سدي كتوقفا يرى الإنسان الثابت متحركا وانت سلات أبتاتي إجا إسارتي سوچواتو. لما فا يرى الصغير كبيرا وانت تكان قداتو ويرى الكبير صغيرا وانت قدانا مو إساتي تكاتو. فكينياف نمني سحرين أكناتون إساتي دلقمتي منا إسا كان كيسات وانت تكان قداتو جتشون متان إسا كن إيتاي دلّا يمرا قوتي إسان بافا جدي چنكمو دچي كيس جروتنا كيلي إساتي فكاتا إيقتا فاديما. ملتون صدفان واباي أرغو وان أغاتام فالا إسا ديبي إساتي مدتا. Fakkeenyaaf haada yoo gale jawwee ta'ee isatti mul'ata. Yoo ulee arge jawwee ta'ee isatti mul'ata. Maaliif sihrii kana isatti dalagan jennaan jiruu isaa guutuu dhibee himataa akka jiraatuu fi akkanatti isa dhamaasan. Yeroo garii maal godha wayitarafu bofti kun mataa gubbaarraa hanga caafii isatti marameefaa akkasitti bula. Isa cinqa hedduu. Gandawii keessatti saaxirun yudhiru baraacatahu amaama annaas. Namni falfala dalagu tokko dandeettii isaa mul'ifata fundura namaatitti. Wayudhiru al-mushaf kalaama Allahu kana mul'isa dura. Thumma yarbutuhu bikhayxin min suurati yaasiin. Jibriidhaan hidha Qur'aana kana suuraa yaasinii irra. Thumma yarbutuhu bimiftaax qaccee jibrii hafte san ammoo qulfitti hidha. Thumma yarfacuhu achi booda Qur'aana san qilleensa irratti akkana dhaabee hambisa. Jinnii gabbaru waamata huruufa xalsamaa garagaraa gargaarsifatee sana booda dur yamiinan jedhaan mirga keenaan nahi achi booda illee bitaa keenaan nahi jedhaan. Quraanni sun akkasumatti naanna osoo harka isaan sochoosin afaanuma qofaan jedheeni qilleensuma irratti quraanni kun naanna. Hattaa kaaduu ba'du nnaasi an yuftanuu bihi haga dhiyaatan takka gariin namaa isaan mokkoramu aboo namni kun rabbii haga jedhan takka. Namoonni beekumsa qaban ammoo gaafa isa argan sira shayxaanii qura'aana tuquu hin dandeessii jedhan. Shayni seenaa tana himu maal jedha? Anaa fi saaxibni kiyya tokko namtichi falfala dalagu kun dandeettii isaa fundura namaatitti ibsatuu wayita yaalu marraa lammaffaa irratti bira deemnee jedha. Gaafa inni huruufa xalsamaa kana barreessee qura'aana kana qilleensarra dhaabuu barbaadu saahiba kiyyaan moggaa isaa taa'ii ayatul kursiyyii qara'ii jedheen jedhe. Shayni ammoo fundura isaa taa'ee gadi qabee ayatul kursiyyii qara'a. Ima yaala qura'aanni sun akka gaafa duraa sanitti qilleensarra dhaabbachuu dideef. Fa'akhzaahu Allahu amaama annaas fundura namaatitti rabbiin isa salphise. Kennamni shayxaan isaaf kennellee akka muka caatii isa darbite. Namni sihrii takhyiilaa kana isatti dalagame hoo furmaanni isaa maalinni? Tokkoffaa namni qura'aana namatti qara'u sun wadda'atuu qaba. Egaa wadda'ate booda nama sanitti gurra isaa bitaa irratti azaana. Hayya ala salaa hayya ala falaa garuu irratti hin jedhu. Maaliif? Hayya ala salaa waa'ee salaataati waan ta'eef jechuudha. Lammaffaa ayatul kursiyyiitti qara'a. Sadaffaa zikrii mashruucaa kan nabiin nu barsiise. Tanfaa acuudhu bikalimaati illaahi taammaati min ghadabihi wa iqaabihi wa sharra cibaadihi wa min hamazaati shayaaxiini wa an yaxduruun. Du'aayii tana fa'a jedhee isatti qara'a. Bismillaallee baay'isee isatti qara'a. Guyyaa sadiif yookaan guyyaa torbaaf guyyaa 10 yookaan bulii 21 fedha rabbiitiin isarraa bada.